Dhaggeeffattoota keenyaa deebi'ee dhufee jira jechuudha. Jidduun isinirraa badee jira. Mee laayik koomentii gochuu hin dagatinaa jechuudha. Oduuwwan jajjabdu tokko jechuudha. Gara Tigraay irrallee jechuudha. Akkasumallee waa'ee Ameerikaatiin wal qabatee waan gaggabaabduu tokkotu jira jechuudha. Dubbii gaggabaabduudhaa isin immoo laayik sheer koomentii gochuu hin dagatinaa isin jedha. Jalqaba irratti baay'ee akkaan kan nama raaju jechuudha. Oduun gara Maqaleetii as qaariite takka jechuudha. Haati takka waggaa 70tti ilma argatte kan jedhudha. Kun dhugaa taanaan dhugatti baay'ee raajiidha jechuudha. Jiinas buukii irratti illee galmaa'uu dandeetti. Akkuma beekatan saayinsiidhaan namni baay'een dubartiin waggaa 50 olitti ilma hin argattu waan jedhutu jira. Uumaan rabbii akkuma akka jechuudha. Rabbiin gaafa barbaadetti sii kenna jechuudha. Wanna saayinsii kanallee caccabsee tanaan hujii rabbii akka taate waan jabduu akkaan agarsiiftu jechuudha. Waggaa 70 keessatti finna yookaan immoo daa'ima argatte. Kun waan akkaan baay'ee raajii ta'e jechuudha. Ammallee odumaa garas irraa hin bahin gara Maqalee irraa hin bahin jechuudha. Waa'ee nageenyatti wal qabate jechuudha. Akkuma beektan Maqaleetti wal dhabdee baay'eetu deemaa ture. Garee lamatti wal qoodanii warri Maqalee kun akka malee walitti bu'aa kan turan yoo ta'u, yeroo ammaatti bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa jechuudha. Humnoota nageenya hunda isaanitti walitti namoonni nagaa Tigraay jeeqan nagaa naannichaa jeeqan kamuyyuu seeratti dhiyaatu jechuudhaan akeekkachiisee jira yeroo ammaa jechuudha. Humnoota nagaa wajjin mari'ataa jira jechuudha. Dubbiin tun dubbii akkaan cimtuudha jechuudha. Dubbiin gara biraa dubbii gara Ameerikaati jechuudha. Dubbiin gara Ameerikaa erga Tiraamp dhufee baay'ee hammaataa dhufte jechuudha. Elon Musk jechuudha. Birrii isaa fayyadamee qabeenya isaa fayyadamee yeroo ammaatti aangoo qabatee kan jedhamu jechuudha. Ameerikaanota rifachiisee Ameerikaanonni karaa irratti ba'anii hiriira itti ba'anii duula itti ba'anii yeroo ammaatti irratti baay'ee lallabaa kan jiran jechuudha. Akkuma dhageettan USAID illee jechuudha. Ameerikaan keessaa akka baatuu fi deeggarsa akka hin gooneef taasisee jira. Sababa kanaan biyyoota hiyyeeyyii irratti yeroo ammaatti rakkoo adda addaatti mul'atee jira jechuudha. Haga sadarkaa hojii dhabdummaatti akkuma dhagamu Keeniyaa keessatti yoo xiqqaate yeroo gabaabaa keessatti namoonni 40,000 ol ta'an hojiin ala ta'anii jiran jechuudha. Kun immoo biyyoota hiyyeeyyii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuudha. Ameerikaa yeroo ammaa Gibsiin kallattiidhaan warningii itti kennitee jirti. Ati buqqaatota Gaazaa kana hin qubachiifne ani deeggarsa tokkollee waa'ee laga Naayilii wal qabate waa'ee laga Abbaayaatillee wal qabate waan kamuyyuu deeggarsiin godhu jechuun Ameerikaan Gibsiin sodaachifteerti. Kanaafuu Gibsillee maal godhaa jirti? Deeggarsa Ameerikaa kana argachuuf jecha si'achi jala fiigaa jirti jechuudha. Itoophiyaan immoo ija isii Gibsi irraa buqqifachuu Gibsiif Ameerikaa irraa yeroo ammaatti buqqifachuu hin qabdu jechuudha. Dogoggora seenaa gonkumaa raawwatti jedhama. Hin eegamu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Tiraamp biyya waliin dhayaa jiraa fi akka malee kan jeeqaa jiru waan ta'eedhaa fi waan inni jala waan inni hojjechuuf deemu jaluma buunee kan hordofu ta'a. Isin immoo sabiskaabii sheer laayik koomentii gochuun daa'inaan nagaa ta'a.